warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuu warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaasee himama. Kana malees namni kaaba shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaa fa'aa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf erboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa Abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa shawaa fi Oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraanaa akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraanaa akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyyaa hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha karri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun warri kun warraan warri kun Finfinneen ka Tufaa Araddoo. Tufaa Araddoo gandi Eekkaa kana dhaloota majammara duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma isaadhaaf haa kennu jedha. Miniliktu jedha. Miniliktu jedha. Jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma waggaa 7. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa waggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya waggaa nutti haasa'u. Bisaan Finfinnee kun hora gizee sani. Oromoon horoo baasatti dhufe. Tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata. Dubbii Abeebee jedhan kun jira amma naannoo keessa fa'a. Shoolaa gararraa fa'a jira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Fitaawuraaree Abeebee
xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanicha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii ምኒልክት ወጋ ከኑዳ ይላል ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኒት ኦጋ ባልቻ አችት ፊዳኔ ፊታውራሪ አቤቤ ወፍጭናዳ ዳባ አቤቤኔስ ይላል አቤቤን ገራ ሚርጋ ከናን ፈረዶዳ ጉልፌ በሬዳል በቃ ኤገ ፊታውራሪ አቤቤን እንጅረ አራ ኡሙ ኬኛ ይላል። አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤ ነው። መቃንኪያ ዘውዱ ማሞ አቤቤ ቱፋ ጃራ ቱቱሩ አልቻየት ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጅራ 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 ቦሌ በሪ አርጉፍ ገራኑ በልጢሴ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ